waa'ee guddinaa irrattan barsiisaa ture. Guddachaa adeemuu kee namoonni hundumtuu akka argan guddachaa adeemuu kee namoonni hundumtuu akka arganittidha. Ergaa Ximitiyoosiif barreeffame Phaawulos kan barreessu Ximitiyoosii fi ergaasaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irraa kaafneeti waliin ilaalaa turre. Waan muraasa kaafnee turre sagalee Waaqayyoo kana fakkaatuun isin dubbisa. Arra seera lakkoofsaa boqonnaa 24 lakkoofsa 17 irraa isin dubbisee kutaa eengajjaachi walitti qabee waan tokko sagalee Waaqayyoo isinitti hima. Seera lakkoofsaa 24:17 seera lakkoofsaa 24:17 ani sanan argaa garuu amma miti, isa nan ilaala garuu dhiyoo miti. Urjii Yaaqoob keessaa hin ba'a, uleen mootummaa Israa'el keessaas hin ka'a. Geggeessitoota warra Amoon hin bubburuqsa, mataa ilmaan Sheet hundumaas hin caccabsa. Edoom hin qabamti, Se'eer isheen diina taate hin qabamti. Israa'el garuu guddachaa adeema jedha. Ameen. Waa'ee diinota saba Israa'el dubbateetu ergaa kana Bala'aamtu dubbate. Bala'aam isaa abaarsaan beekamaa sanatu sabi Israa'el yeroo inni karaa deemaa ture mootiin Amoon jedhamu karaa isaan dhoowwate jedha. Karaa isaan dhoowwate isaan rakkisee sabi Israa'el fagoodhaa kanneen dhufee jedhu argeetu yaadda'eedha. Biroo isaa buufatan kana rukutee fixuu hin danda'u, kana ajjeesee fixuu hin danda'u waan ta'eef namicha abaarsaan beekamaa kanatti dhaqee kooluu galee maanguddootatti ergeetu warqeetti ergee meetiitti ergee harka fuudhaatti ergee kottuu na abaaree gaafuma dhufu Bala'aam inni abaarsaan beekamaan gaafuma dhufu gaafa halkanuma jaarsoliin naqan sanadha. Waaqayyo fuula isaatiin Bala'aamitti dubbatee saba kanaa abaaruun naqinitti jedhe Waaqayyo. Jaarsaan ganama ka'ee eessa isin dhuftaniif inni jarri Bala'aam nama Waaqa dhaga'u miti. Waaqayyotu saba isaa fedhee dhaqe malee. Waan isinitti hima. Waaqayyo sitti duwwaa diina keessa Waaqa dhaga'ee hin beeknetti hin dubbata. Akkasuma mallee Waaqayyo. Nu qofatti dubbata miti Waaqayyo. Diina keessa dhaga'ee hin beeknetti iyyuu hin dubbata Waaqayyo gaafa dhimma kee qabu. Gaara isaa dhaqeetu hin ta'u dubbiin jaarsoliin dhufan kunin hin dhufu wanennaan irra deebi'ee kadhataniidha. Baay'ee kadhatanii booddee hin ka'eedha. Harreen isaas karaatti diddigeedha. Yaalii meeqaan gaafa ga'u Waaqayyo harraba namittaa geddaruu jalqabe. Waan baay'ee jedhe, waan baay'ee dubbate. Isa dhumaa kana isan ittiin amma dubbii kana dubbatu irra deebi'ee mootiin kun maal godhaa? Isa dhumaa kana birrii guddaa fudhatee qalmi qalamee fi gara saba kanaa gaafa dhaqu Waaqayyo harraba isaa jijjiireedha. Waa argisiise amma mul'ata argisiise Waaqayyo. Nama mul'ata argee hin beeknetu mul'ata arge. Mul'ata gaafa argu an isa nan arga garuu amma mitiidha. Isa nan ilaala garuu dhiyoo mitiidha. Waa'ee Yesuus Kiristoos raaja. Urjii Yaaqoob keessaa hin ba'edha. Uleen mootummaa Israa'el keessaa hin kaa'edha. Geggeessitoota warra Mo'aab hin bubburuqsedha. Namatti tola baay'ee. Waaqayyo ulfinni guddaan haa ta'u. Mataa warra keetii hundumaas hin caccabsedha. Edoom hin qabamtedha. Se'eer isheen diina isaa taates hin qabamtedha. Israa'el garuu guddachaa deema. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Maal jedhaa? As dhiyoo miti waan argedha. Kunnoo fagoottan argedha. Yaaqoob keessaa argitanii as miti nan ilaala dhiyoo miti urjiitu Yaaqoob keessaa ka'e. Uleen mootummaa Israa'el keessaa hin kaa'e. Mataa warra mootummaa geggeessitoota warra Mo'aab sana immoo caccabse.
seeri sin qabamtedha. Diinonni Israa'el hundumtuu gadi dhiitaman. Israa'el garuu guddachaa deema. Waaqayyo ulfinni guddaan haa ta'u. Maal ta'aa deema? Guddachaa deema. Waaqayyo si guddisaa deema. Waaqayyo nama guddisaa deema. Diina dhibee miti. Seexana dhibee miti. Warra nuun mormantu dhibee miti. Waaqayyo gara keenya waan ta'eef. Namichi kun fagoottan argedha. Waa'ee Yesuus Kiristoos dubbatan ko nama abaarsaan beekamaatu waan Yesuus Kiristoos dubbata. Maaliif jara kan abaaruu dadhabee sabi kun silumaa eebba qabu. Waaqayyo gaafa Abrahaamiin eebbisee warra si eebbisan sanyii kee eebbisan nan eebbisa warra si abaaran immoo nan abaara. Argitaniittu Waaqayyo irraa kan nuyi fudhannu eebbi Waaqayyo irraa fudhannu kakuu nuyi Waaqayyo irraa fudhannu salphaa miti jarana. Waaqayyo gooftaan eebba isaan ammas dabalee sinaa yaadatu. Torbee kanan dubbadhe ergaa Xiimotewosiif barreeffame boqonnaa 4:11 kaaseen dubbise. Boqonnaan kun akkasidha. Yookiis ergaan kun lakkoofsa 15 namoonni hundinuutti guddachaa adeemuu kee argan akka arganitti kennaa kanaan hojjetu itti of gadhiisi jedha. Namoonni hundumtuu itti guddachaa adeemuu kee argan guddina kee argan. Kanarraa kaafnee guddachaa adeemuu isa jedhu kaafneetu torbee waliin ilaalle. Macaafa qulqulluu keessaa waa'ee Saamu'eel gaafa dubbatu Saamu'eel guddachaa adeeme jedha. Waa'ee Yohaannis Cuuphaa gaafa dubbatu Yohaannis Cuuphaan hubannaaf ogummaatti guddachaa adeeme. Waa'ee Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu Yesuus Kiristoos waa'ee isaa gaafa kaasu namaaf Waaqayyo irraa ayyaana argachaa guddachaa hubachaas deemedha. Gaafa waa'ee Musee kaasus mucichi Museenis guddachaa deeme jedha. Macaafa qulqulluu keessaas waa'ee guddinaa kan kaafnee waan muraasa kaafnee. Naaf guddinni macaafa qulqulluu keessatti barbaachisaadhaaf bu'a qabeessa akka inni ta'eeti waan baay'ee dubbata yoo yeroo kootiin bal'isee kana sana jechuudha yoo baate. Wanti guddinni barbaachisuuf garuu waa'eef isinittan hima. Wantoota guddinni barbaachisuuf akka salphaa tokkotti akka isin waa beektan tokkotti waan isin yaadachiisa. Mucaan tokko gaafa dhalatu mana mucaa mootii ta'ee fi mucaa hiyyeessaa ta'ee fi mucaa sooressaa ta'ee fi mucaa warra gurraachaa ta'ee fi mucaa warra adii ta'e homaayyuu hin beeku. Garuu dhalata ergasii booddee guddachaa gaafa dhufu kaneen akka ta'e beeka. Abbaasaa haadhasaa eenyuun akka ta'e beeka. Gaafa guddachaa dhufu jechuudha. Isinii galeera. Sanyii isaa beeka. Eenyummaa isaa beeka. Fedhii isaa beeka. Gaafa guddachaa deemu namni abbaarraa dhalate beeka. Kanaaf wanta Efesoon keessatti barreeffame kaase torbe. Kiristoosiin beekutti guddachuu isa jedhu kaase. Jireenya kiristaanummaa keessatti guddinni maaliif barbaachisaa? Akkuma mucaan tokko gaafa dhalatu abbaarraa dhalate gaafa dhalatee guddatu abbaarraa dhalate beekee haadharraa dhalate beekee sanyiirraa dhalate beeku nam jireenyi guddinni kiristaanummaa keessatti maaliif barbaachisaa? Eenyurraa Kiristoosirraa akka lammaffaa dhalanne gaafa jireenya guddina hafuuraatti dhufnu beekna. Guddina hafuuraatti gaafa dhufu. Hammasitti homaayyuu hin beeknu. Kanaaf Phaawulos mucummaa kootti akka mucaattan yaada kenna jedha. Ergan guddadhe garuu akka nama ga'aattan yaada kenna. Jedhan immoo abbaan Ibroota barreessu boqonnaa 5 lakkoofsa 12 sun immoo akkas jedha. Isin yoona kanaa jedha. Namoota ga'an taatanii nyaata ciccimaa nyaachuutu isin irra ture. Ammayyuu isin akka micoolii aannan dharraate. Waan beekan jechuudha. Isinii galeera. Naaf guddinni jireenya kiristaanummaa keessatti jireenya hafuuraa keessatti guddachuun yookaas immoo
waaqayyoon beekuutti guddachuun baay'ee murteessaa. Isuma dhugumaati. Kiristaanummaa keenya keessa gooftaa fudhachuu keenya keessa rakkoon hin jiru. Akkaataa nuti itti isatti guddanneef namni isatti nu guddise garuu rakkina nurra dhiibbaa nurratti uuma. Naafi guddinni seera uumamaati. Sirna uumamaatis. Mukisin guddataa, bineensisin guddataa, waan hin dhalate waan guddinaaf uumame hundumtuun guddata. Garuu murteessaan akkaataan itti guddatee fi wantoota inni soorratee guddatee fi haala inni keessatti guddate guddina waan akkamiifuu murteessaadha. Na duukaa hartu jedhee namana. Wanta hundumaaf yeroo guddatu wanta inni soorratee guddate akkaataan itti guddate qilleensa inni keessatti guddate yookaan immoo kondiishineeriyaa jedhamu. Haala qilleensa naannoo isaa keessatti inni uumame guddatu baay'ee murteessaadha dhala namaa. Namni gaafa guddatu jechuudha. Naafi gar lamatti immoo guddata namni. Akka hin taaneef na duukaa hartu jedhee abdii qaba. Akka hin taaneef gara hin taanetti. Akka hin taanetti guddata. Gara hin taanetti guddata. Kun balaadha. Namoonni rakkinni isaanii waldaa kiristaanaa keessatti, jirenya kiristaanummaa isaanii keessatti akka hin taaneef gara hin taanetti guddatu. Macaafa qulqulluu keessa evidensii baay'een isinii dhiyeessa. Waa'ee ijoollee Eelii dhiyeessuu nan danda'a. Akka hin taanetti guddatan mana Waaqayyoo keessatti. Iddootti sirriitti guddachuun malutti akka hin taanetti gara hin taanetti immoo guddatan. Gara hin taanetti gara malletti guddatan. Gara Waaqayyoon eekkamsiisutti. Gara Waaqayyoon obsa fixachiisutti. Ijoollee akka hin taaneef gara hin taanetti guddachuun balaa guddaadha. Namaafis balaa, haalaafis balaa, nuufis balaa. Phaawulos abbaan kana barreessu maal jedha Ximotewosiin? Eenyurraa akka barte, attamitti akka barte sana yaadadhu jedha. Gufuun namoota hedduu suuta jedhanii isinitti hima. Gufuun namoota hedduu jireenya kiristaanummaa isaanii keessatti gufuun namoota hedduu akka hin taaneef gara hin taanetti guddachuu. Naaf macaafi qulqulluun immoo qajeeshaadha, sororsaadha macaafi qulqulluun. Qajeeshaa, sororsaadha macaafi qulqulluu waan ta'eef gara ta'utti akka nuyi guddannu godha. Warri kan akkas jedhu waa'ee amala namaa gaafa kaasan amalli namaa maatii ida'uu naannoo hin ta'a amala namichaa. Kun isinii galee redhee yaada. Kanaafi jireenya keenya keessatti jechuudha. Jireenya keenya keessatti ofii keenyaafis ta'e nama isa jiraannuufis ta'e kiristaanummaan kan biraa namaa jiraachuudha waan ta'eef. Namaaf fakkeenya ta'uudha waan ta'eef. Ofii keenyaafis ta'e jireenya keenyaafis ta'e namaafis ta'e namoota jedha gara gajjallaatti ati ofii kee barsiisa kee eeggadhu itti jabaadhu akkas gochuu keetiin mataa kee warras barsiisa sirraa dhaga'an gara fayyinaatti geessita. Eeggannaa barbaachisa jechuudha. Gara fayyinaatti isaan geessita. Ageessanii. Naaf walumaa gala namni guddina isaa keessatti tokko abbaarraa dhalatee beeka yookaas waaqattamane beeka. Inni kan biraanoo abbaa fayyina isaatii beeka. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 guutummaa isaa dubbiftan waa'ee mucaa isa jaamummaadhaan fayyee tokko argitu. Abbaan isaaf haati isaa jedha.
Harka kaasaa na argisiisa yoo dhageessu ta'e. Harka keessa mul'isa. Yoo dhagaamate. Waaw. Thank you. Abbaas isa waan sodaataniif jedha. Namoota warra mana qulqullummaa waan sodaataniif inni nama ga'aadha. Inni nama ga'aadha. Isuma gaafadhaa jedhani. Inni nama ga'aadha. Inni nama ga'aadha. Isuma gaafadhaa jedhani. Nama ga'aadha. Inni maali? Nama ga'aadha. Namicha bira kan eebbaan si fayyisennaan maqaan isaa Yesuus Kiristoos jedhama. Maal fi godhennaan okkee lafaa dhoqqeesseetu ija kootti dibee naa fayyisee. Nama ga'aadha. Fayyina isaa beeka. Ammas namichi kun jedhan Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 9 guutummaa isaa beeka. Namichi kun jedhanidha warri Fariisota. Cubbamaadha. Akkamitti nama fayyisuu hin danda'u jedhanii namicha gaafatanidha. Akkas jedhe gurbaan namni ga'aan sun akkas jedheedha. Isinii galee namni ga'aan sun akkas jedheedha. Ani cubbamaa ta'uu isaan beeku. Garuu ani jaamaa ta'ee dhalachuu beeka. Inni immoo na fayyisuu isaan beeka. Namni gaafa guddatee nama ga'aa ta'uu dhufu abbaa fayyina isaa beeka. Deebii kennuu danda'a beeka. Amma sirra deebi'aniitu eenyutu si fayyisee nutti himi ati duuka buutuu isaatiin jedhanii gaafatan. Isa dhuma akkasittiin jedheera. Natti tola waa'ee namicha kana. Isa dhuma akkasittiin jedhe. Inni raajiidha jedhe. Inni na fayyisee raajiidha. Maqaan isaa Yesuus Kiristoos jedhama. Duukaa bu'uu barbaaddu sin jedhe. Lakki atumti duukaa bu'i malee nuta duukaa buunu jedhanedha. Hankoollee dhumaadha egaa namichi. Gaafa nama ga'aa taanume waa'ee fayyina keenya waa'ee eenyummaa keenya beekama. Gooftaan nu fayyise beekama. Waaqa nu fayyise beekama. Gitanii gaafa guddattanii kanaaf Phaawulos amma isin guddattanii nama ga'aa taatanii Waaqayyo dura dhaabattanitti kadhannaa koo ittuma fufa. Ameen ameen ameen. Waaqayyo gooftaan nama akkasitti kadhatu Waaqayyo isiniif fakkaatu. Amma isin Waaqayyo dura dhaabachuu dandeessanitti nama ga'aa ammoo isin taatanitti Waaqayyo isinii kadhachuu ittuma fufan. Nama ga'aa amma isin taatanitti Waaqayyo dura dhaabachuu amma dandeessanitti. Seenaa Musee macaafa qulqulluun gaafa kaasu maal jedha? Museen guddatee erga nama ga'aa ta'e mana mootii keessa asiif ilaaluu jalqabe. Ormaaf fira gargar baafachuu jalqabe. Ani mootii intala mucaa mootii jedhamee hin waamamu maqaa gadee kanaan jedhee saba Israa'elii wajjin lafa onaa rakkina filate ija isaa mootii isaa isa waaqarraa kaawwate. Nama guddate gaafa taanu Waaqa duratti nama guddate gaafa taanu maal taanu beektu? Cooma hormaarra kittaa fi kobbortaa hormaarra isinii galeera. Gaaddisa mana hormaarra Waaqayyo wajjin lafa onaa filanna beektu. Waaqayyo humna isaa isiniif haa kennu. Humna isaa naaf haa kennu Waaqayyo. Gargar baafanna abbaa keenya. Eenyummaa keenya gargar baafanna. Si'ana kan nu rakkise eenyummaa kiristaanummaa gargar baafachuu dadhabuurra jiru. Sababi isaa maal? Guddachaa deemuu dadhabuu. Akkuma kaleessaatti yaaduudha. Akkuma kaleessaatti jiraachuudha. Waaqayyo gooftaan macaa jireenya kaleessaa akka nuyi jiraannu miti. Jireenya haaraa akka isaa jiraannuudha malee. Kiristaanummaan akkasii. Kiristaanummaan ho'ifachuu miti. Waca duwwaa miti kiristaanummaan. Biddeen ittiin furdifachuu duwwaa miti. Jireenya ittiin komforti gochuu duwwaa miti. Kiristaanummaan waaqa irratti beekuudha. Kiristaanummaan Waaqayyo dura dhaabachuu danda'uudha. Kiristaanummaan isatti amanan himachuu danda'uudha. Waaqayyo gooftaan humnaaf ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Akkasii jira. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Dubbii jaalalaan isinitti hima.
namoonni har'a waaqayyoon beekuu dadhabaniiru. Namoonni har'a gooftaa fayyina isaanii beekuu dadhabaniiru. Namoonni har'a jireenya isaan haasa'an isiniin galu. Kun eessarraa dhufe? Dina dhabuurraa. Kaan immoo jal'atanii guddatan. Jal'atanii guddatan. Waan jal'aadhaan guddatan. Akka malee gara maleetti guddatan. Isa kana immoo akkamittan isinitti fixalaa maaloo? Wanti xiqqoon irraa isinii kaasa. Kanaafi guddinni maali jenne torbee tokkoffaa sadarkaadha jenne. Dabaluudha. Ol butachuudha. Ameen. Ol siquudha. Ol sinaa butatu malee Waaqayyo. Ol siquudha. Dabalaa deemuudha. Gara Yesuusitti dabalaa deemuudha. Biyya lafaaf waca isheerraa fagaachaa deemuudha. Namoonni tokko tokko natti tolu. Amma natti tolu. Hiriyoota qabu tokko. Rakkina kamittimii, gadda kamittimii, dhiphina kamittimii isaaniin dinqu. Maaliif yoo jette ol fagaataniiru beekta. Akka jedhee mucaa durii tokkotu gooftaa fudhate. Ammoo jedhe mee waan si gaafadha waan gaaffii natti ta'u. Maa inni nan durii mee jedheennan maalumaaf Waaqayyoon sodaatu jedhee yaada. Lakkaa jedhee ergan amanee waanaa galee jedhe. Hunduma ishee gararraa jira. Sagalee kamiyyuu waan dhaga'u tokkoyyuu qabu. Waan isa sodaachisu gurra isaa biraan baatu jedhe. Akkas ijoollee kiristiyaana. Jireenya kiristiyaanummaa keetti guddachaa gaafa dhuftanii sadarkaa keessan dabalaa dhufu. Waaqayyo sadarkaa keessan isiniif haa dabalu malee. Dabalaa dhufa. Waaqayyo isiniif dabalaa dhufa. Of danda'aa dhuftu. Jabaachaa dhuftu. Isa dur namaa kadhadhoottan amma immoo namaa kadhachuutti dhuftu. Isa namni isin jajjabeessu amma immoo nama jajjabeessutti dhuftu. Isa dur namni dhugaa isinitti ba'u amma immoo namatti dhugaa ba'uu jalqabdu. Waatu isin keessaa ba'aa dhufa. Akka ittoo hin du'inaa Waaqayyotu waa si keessaa hin baasin. Akka ittoo sin ajjeesin Waaqayyotu si keessaa dhalootatti waan baasin. Akkas namooti fayyinuma qammasan illee Kiristoos fayyisaadha jedhanii namatti hin du'aa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Fayyinuma qammasan, fayyinuma dhamdhaman illee Kiristoos fayyisaadha. Iyesus gooftaadha jedhanii namatti lafa kanarraa darbaa jiru. Maaliif? Yeroo isa dubbadhu hin qabu ani biisiidha. Yeroon isa himu iyyuu hin qabu. Yeroon akka yeroon kadhadhu iyyuu hin qabu. Ani baay'ee biisiidha. Sadarkaadha ijoollee. Guddinni sadarkaadha. Waaqayyo sadarkaa sin dhowwatin. Ol si haa butu. Gooftaa Yesuus Kiristoos kanaaf akkas jedhee jarana. Akkas jedhee waa'ee sadarkaa kana mandara xinnoo irratti kan amanan jedhe mandara guddaarra dhaabate. Mandara guddaarra ni sadhaaba. Xinnoo irratti warra amanaman mandara guddaarra ni sadhaaba. Dabala jechuudha. Yeroo sadarkaa sii dabalu Waaqayyo gooftaan ol sii dabala. Kan akka Waaqayyo waa dabalu jechuudha. Naaf akkasiidha. Sadarkaadha inni. Kan biraa gadda maal jennee caalanii argamuudha jenna. Caaluudha. Har'aa isin yaadachiisuun malee isa isinitti lallabu caalanii argamuudha. Lammaffaansaa. Sadaffaansaa maali? Guddinni maali? Sadaffaansaa abboomuu danda'uudha. To'achuu danda'uudha. Waa kontirool gochuu danda'uudha. Amma Ameerikaan keessan inni isheen fakkaattu maa inni beektu waa kontirool gooti. Isuma dhugumaati. Garasii fakkaranii garamee fakkaranii isheen lafarra naannoftee nama cagaddu beekti. Maaliif jettu kontirool gooti waan ta'eef. Tarii isinitti mi'aawu dhiisuu danda'a garuu isin barbaachisa. Jireenya kiristaanummaa keessatti guddina gaafa jalqabdanii waa kontirool gochuu dandeessu. Waa abboomuu dandeessu. Waa irratti tarkaanfii fudhachuu dandeessu. Haboo argisiisuu dandeessu jechuudha. Kiristaanni gaafa guddina isaa jalqabu haboo isaa argisiisaa deema. Haboo Yesuus Kiristoos kenneef argisiisaa deema. Haboo argisiisaa deema. Kiristaanni gaafa
guddina jalqabu guddachaa deemu haboo Yesuus Kiristoos irra kaa'eeti argisiisaa deema biyya lafaarratti. Haboo qaba kiristiyaanni. Waaqayyo gooftaan humnaaf jabinaan haboo isaan dabalee sinaa dibu. Kiristiyaanni haboo qaba. Sanyiin akka kiristiyaanaa haboo qabdu. Phexrosin kanaaf akkas jedhe wanta ati lafarratti hiite waaqarrattu hiikamaadha. Wanta ati lafarratti hiikte waaqarrattu hiikamaadha. Haboo qaba kiristiyaan. Beektuusin hidhuu hiikuu danda'a kiristiyaan. Ati jechuudha. Nama kan biraa seetu eenyu si'uma kaansaa ulfaatu. Eenyutu hidha simati dhabanii dhabu. Eenyutu hiika simatu hiika waan hiikamu. Eessatti waaqaaf lafarratti haboo fi baasuudha jechuudha. Fayyadamuudha jechuudha. Waaqayyo gooftaan machaa eebba kanaan galgala kanas ganama kanas naa eebbisu. Eebbifama haboo Yesuus Kiristoos irra kaa'eeni eebbifame maqaa Yesuusiin. Kanaaf sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Haboo mucummaa immoo qabna. Haboo nuyi qabnu kan nuyi kontirool to'achuu dandeenyu haboo mucummaa qabna. Dhuguman isiniin jechaadha. Macaafa qulqulluu keenyaa fi namoota seenaa mistiriin isaan dubbatu namoonni addunyaa kana sodaachisanis namoonni addunyaa kana bara moototaa ta'u bara gurguddootaa ta'u namooti addunyaa kana biiftuu kana gajjallaatti aangoo Waaqayyoo mul'isanii naasisanii Waaqayyoo eebbifame. Gooftaa Yesuus yaa galatu. Chaappaa Meedoon fa'aa chaappaa Faares fa'aa murtoo biyya lafaa diigsisaa warri turani namoota aangoo Waaqayyootti fayyadamanidha. Namoota haboo Waaqayyo isaaniif kennetti fayyadamanidha. Manni hidhaa isaanii raafamaa ture. Afaan leencaa hidhanii bulaa turani. Abidda keessa qaxxaamuraa bulani. Argitanii? Abidda Waaqaa buusanii immoo maal gochaa turani? Dhab gochaa turani. Haboo qabu. Haboo sii kenneera har'a Waaqayyo. Lafan kaa'i. Guddina keessa argama haboon kun. Duukaatti miti nagaama harkuma raasaa yoo dubbachuu dadhabdan. Ilaa kun guddina keessa argama. Harkuma raasaa iddoo jirtan. Haboo kee lafan kaa'i. Ati nama salphaa miti. Haboo mucummaa sirra jira. Siif mucaadha Yesuus Kiristoos. Sorry, ati mucaa Yesuus Kiristoosi haboo qabda. Haboodhaan si uume Waaqa. Nama habootise. Gaafa jireenya kiristiyaanummaa guddinatti dhufnu mucaa akka taane baraa dhufna. Haboo akka qabnu immoo baraa dhufna. To'achaa dhufna. Qilleensa to'achaa, safara to'achaa. Biyyi lafaallee nurraa eeggata beektu. Utuu humna qabu, utuu horii qabu, utuu qawwee qabu, utuu birrii doolaara qabna jedhu nurraa eeggata lafa lubbuu ga'e. Haboo qabu nutti Waaqayyo haboo oolchuu sii kenne. Haboo sinii kenneera Waaqayyo. Haboo keenya lafa keenya malee, haboo keenya irraanfanne malee, haboo sii kenneera Waaqayyo. Mee ofirratti yaadadhaame sagantaa xinnoo kanaani haboo oolchuu sii kenneera Waaqayyo. Si wajjin jira waan ta'eef. Waaqayyo gaafa Abrahaam boo'ee kadhatu nama 50 hin jiru, nami 40 hin jiru, maaloo dhiifama naa godhi, 30 hin jiru, ishee dhiifama naa godhi Waaqayyo 10 hin jiru gaafa tokko jiraannaanu badiisa nan hambisa jedhe. Tokko jiraannaanu ani badiisa yaade kana nan dhiisa jedhe Waaqayyo. Waaqayyo gooftaa machaa ati jirta waan ta'eef waan oolchu qaba. Haboo qabdu joon. Baratti kiristiyaanonni haboo isaanii lafa kaa'an irra jiru. Lafan kaa'ina haboo mucummaa sirra jira. Lafan kaa'ina haboo Waaqayyo isinirra kaa'etu isinirra jira. Kontirool gochuu dandeessu, abboomuu dandeessu waan ta'eef. Waaqayyo gooftaan machaa isin haa eebbisu. Na duukaa jirtu jedheen abdii qaba. Kanaaf guddinni maali jennee? Guddinni maali? Sadarkaadha. Caalanii argamuudha. To'achuudha. Maalimmoo guddina jennee Kiristoosin beekuutti guddaa,
dhaggeeffadha. Kiristoosin beekutti guddanna. Maaliif Kiristoosin beekutti immoo guddanna? Wanti hundumtuunuuf Iyesuus Kiristoos keessa jira. Karaa Yesuus Kiristoos jira kan kee. Kan kee karaa eenyuyyuu miti. Karaa Yesuusiif jira. Eebbi kee foonii, eebbi kee hafuuraa, guddinni kee, jireenyi kee, mul'achuun kee, simboon kee Yesuus Kiristoos keessaan sii dhufa. Kun immoo macaafa qulqulluu sagalee Waaqayyootis. Inni ilma isaa Yesuus Kiristoosin nuuf kenne jedha. Korbee isinitti dubbadheera. Roome boqonnaa 8:31 kaaftanii yoo dubbiftan inni ilma isaa Yesuus Kiristoosin nuuf kenne kan barbaachisu immoo tola duukaa nuuf hin kennuureedha. Qolaasaa isiif immoo gaafa barreessu akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Ulfinni hundumtuu jedha, beekumsi jedha, badhaadhummaan, ogummaan hundumtuu Iyesuus Kiristoos keessa dhofamee jira. Kan nama Yesuus Kiristoositti amane ulfinni isaa, eebbi isaa, guddinni isaa, badhaadhummaan isaa eessa keessa jira? Iyesuus Kiristoos keessa jira. Kiristoosii wajjin nuyi waan hundumaa fudhanne jiru. Kiristoosin natti fudhatte hiyyeessa miti. Kiristoosin natti fudhatte tabchaachaa miti. Kiristoosin natti fudhatte lafa dhamanatu dhabe miti. Kiristoos isa hundaan guutuu, isa hundaan guutuu qabeenya kee bara baraa dilbii kee sirkaan banne isa fudhatte ati. Naa Phaawulos gaafa barreessu egaa Kiristoos Iyesuusin akkuma fudhattanitti itti jira. Gaafa sokkessedha. Kottaa karaa hundumaa kana dubbitti kana dhiifnee isa mataanuu ta'ee Iyesuus Kiristoositti guddanna. Kiristoosin natti fudhatte nagaadhanni. Raftee kaatee nagaadha. Hir'atee nagaadha. Guutee nagaadha. Nyaattee nagaadha. Birrii qabaattee nagaadha. Birrii dhabdee nagaadha. Isuma dhugaadha. Anama hojjetaa dhaabbataa miti waldaan naan kaffalu. Cannaqameen beeku akkasaa. Guyyaa tokko peeroolii farrame birrii fudhadheen beeku waldaan. Yeroo tokko walitti fufee barsiisee iddoo sadiitti na farramsiisan waldaa makeenya. Iddoo sadiitti na farramsiisaniitu birrii 200 naa kennan. Ammeequma naa kennu laayiti. Erga gaafa sana nan barsiisa dafee baajaajii kofratti wanatti gala. Zilii galee. Hama warri waa fudhatanii farramtanii waa fudhachuu bartan hima qoramtan. Kaasa olfaatu. Maaliif waa inni dhibeenaan jireenyi dhibee isinitti fakkaata. Yesuusin natti fudhatte duubanaan karaa qaba. Garasiin karaa qaba. Duubanaan karaa qaba. Addanaan karaa qaba. Akkatti si jiraachisuu qaban. Haalleluuyaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Kiristoosin natti fudhatte kun hundaa badhaadhaadha. Isuma dhugaan sitti hima. Mee ija kee irratti ol fudhadhu irratti ol kaasi malee. Qaba Kiristoosin natti fudhatte hiyyeessa miti. Dhadhabaa miti. Kufaa miti. Kiristoosin natti fudhatte. Namoota jijjiirama dhiibbaa guddaa qabuudhaan namoota Iyesuus Kiristoosin dhugaa fudhatanidha. Fudhanneerraadhaa dhabdin. Tole akkamitti guddata? Akkamitti guddata namni jireenya kiristaanummaa keessatti? Akkamitti guddatu? Waaqayyo wajjin tokkummaa yookaan hariiroo jabaa uumuudhaan guddata. Kiristaanni akkamitti guddatu? Jireenya kiristaanni tokko akkamitti akka inni kiristaanummaa jireenya kiristaanummaa isaa keessatti jireenya hafuuraasaas ta'e jireenya dinagdee isaa sochoosu ta'e jireenya beekumsa isaa gabbifatu ta'e jireenya maatii isaa yookaan sooshaali keessa jiraatu hawaasa keessa jiraatu ta'e akkamitti jireenya isaa guddee guddinni kun immoo isa Waaqayyo wajjin walii galu akkamitti ta'a? Isa Waaqayyo wajjin walii galu, isa Waaqayyotti gammadu, isa Waaqayyo gooftaan maccaa itti galateeffamu akkamitti ta'a? Nan dagatina. Isa Waaqayyotti galateeffamu, isa Waaqayyotti ulfina fudhatu akkamitti ta'a? Guddina hafuuraas ta'u, guddina dinagdees ta'u, guddina beekumsaas ta'u, guddina qabeenyaas ta'u,
guddina hawaasummaas ta'u isa waaqayyotti galateeffamu geeffata. Waaqayyo waan sii godhuuf waan sirratti hojjetamu irratti itti galateeffamuu barbaada. Waan galateeffamu sirratti hojjeta waaqayyo. Ilaala geeffata. Waaqayyo sirratti galateeffamuu barbaada. Kana irratti qabxii kana hubadhaa. Isatime waaqayyo bakka naa godhe jettee galateeffattu qofa miti. Namoonni sirratti arganii akka waaqayyoon galateeffatan. Isheenma waaqayyoon amanatti waa'ee isheef waaqayyoon agalatu. Waa'ee isaaf waaqayyoon agalatu. Akka namoonni sirratti galateeffatan waaqayyoon. Akka waaqayyoon sirratti safuu buufatan waaqayyoon barbaada beekta. Amma rakkinni jiru nutu qofaa keenya galateeffata malee namoonni nurratti waaqayyoon hin galateeffatan. Baga waaqayyoon kaafte, baga yaa waaqayyo abeluun dibde, baga waaqayyo abeluun guddifte hin jedhan. Maaliif nuti ittiin argisiifne? Waan nurraa galateeffachiisu ittiin argisiifne. Waaqayyo sirraan galateeffamuu barbaada. Kun ergaa guddaadha. Waa'ee keef waaqayyo galateeffamuu barbaada. Waa sirratti hojjete, waa sirriitti disaayin godhe, waa sirraan mul'ate galateeffamuu barbaada waaqayyo. Galateeffamuu kan inni barbaadu immoo galateeffamuun waaqayyo immoo sirraan sodaatamuu barbaada waaqayyo. Ameen. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Sirraan sodaatamuu barbaada. Ameen. Akkasuma macaafa qulqulluutti kana arganii jedha waaqayyo saba Israa'eliif gaafa kakatu. Kana arganii nama hundumtuu anaan galateeffatu. Isaan sii godhe arganii galateeffatu. Kana jechuun hin sodaatu. Sirratti waaqayyo haa sodaatamu. Sirratti waaqayyo haa kabajamu. Waa'ee keef waaqayyo ulfina haa fudhatu. Waa'ee keef waaqayyo haa sodaatamu. Waa'ee keetiif waaqayyo haa kabaju. Kana kiristaanummaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kiristaanni gaafa guddatu waa'ee isaatiif waaqayyo sodaatamuu jalqaba. Sodaatama waaqayyo. Waa'ee keetiif waaqayyo sodaatamu. Bara kana waa'ee keenyaaf arrabsamaa jira moo sodaatamaa jira moo salphifamaa jira waaqayyo? Gaaffii isinitti uume laata? Moo sin jibbisiise laata? Kanaaf waaqayyo gaafasi guddiseedhu sirratti galateeffama, sirratti jajama. Waa'ee Yohaannis gaafa dubbatu akkas jedha. Hamma ammaatti harka waaqayyo isaa wajjin jira. Mucichi maal ta'innuuf jira jedhanii hundumtu eeguu jalqaban. Harka waaqayyo gaafa sirratti argan namoonni akkam boqo beektu argitanii. Namoonni akkam waaqa galateeffatu beektu. Namoonni akkam waaqa sodaatu beektu. Waaqayyo gooftaan humna namoota sirraa namoota waaqayyo sodaatu sirraa kaa'u waaqayyo gooftaan. Eebba akkasii sirraa kaa'u. Ijaare keessatti waaqayyo sirratti sodaatamu. Konkolaataa sii bitee waaqayyo sirratti sodaatamu. Biyya sii kenneef, PhD sii kenneef, filoosofii iyyuu si godhe, saayinsistii iyyuu si godhe, beekaa addunyaa iyyuu si godhe, waaqayyo sirratti sodaatamu. Waaqayyo irratti kabajamu. Ameen. Ameen. Oh, sirra salphatina bankee sirratti finaa fudhatu waaqayyo. Ameen. Finaa fudhatu waaqayyo. Irratti ulfinaa fudhatu waaqayyo. Lafatti dhaabatti irratti ulfinaa fudhatu waaqayyo. Sodaatamuun waaqayyo. Si guddisa waaqayyo. Irratti ulfinaa gachuu barbaada. Maaloo raalaa diyaana masheela diyaana. Warra waaqayyo guddisee birrii ofirratti ulfina godhan miti. Warra waaqayyo guddisee biyya ofirratti ulfina godhan. Warra waaqayyo guddisee gurguraataa bareedaa godhe silxaanatti godhe warra waan hundumtuu isaan irratti waaqa ta'e miti. Waaqni ofii nurratti waaqa ta'e nurratti sodaatamuu barbaada. Sirratti kabajamuu barbaada. Ameen. Guddinni isa kanaadha.
Haleluya. Guddina kamitti yoo yaaddan anaaf isa kan aggale ijoollee. Sanuu godheen Waaqayyoon irratti kabajamu. Sanuu godheen Waaqayyoon irratti ulfaachuu. Sanuu godheen Waaqayyoon irratti safuu jedhamu. Isa boodaata Waaqayyo. Safuu jedha. Waaqayyo gooftaa macha akkas godha. Bakkeetti kan fudhadhu ergaan kun duukaa haa ta'u. Ergaan kun na keejjina ta'u. Ergaan kun maatii keejjina ta'u. Safuu waa'ee ishee, safuu waa'ee isaa dinqiidha Waaqayyo. Abeet jedhanii safuu haa buufatan. Waaqa sirra jiru. Waaqa sirra jiru kana. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Maqaan Phaawulos faafi nu gidduu Waaqayyotu jira jedhan. Nu gidduu jedhani Waaqayyoliitu jira jedhaniitu isaanii fedha aarsuu kaanedha. Gaafa isaan bidiruu caccabe laga ce'an gaafa boofti mar'ataan isa hiddee inni irraa hafu har'a lafadhaa bor lafadhaatuma jedhanii Phaawulos calluma jedhee taa'ee ija isaa keessa laalanii dinqiidha Waaqayyo keessa tokko nu gidduu jira jedhaniitu aarsuu kanaan lakkisaa jedhe Phaawulos. Kasto rakkinarraa si hambisee dhiphinarraa si hambisee laga du'aa si ceesee sirratti galateeffamuu barbaada. Ebalu nama addaatu nu gidduu jira. Nama Waaqayyo wajjin jiru akka jedhu barbaada. Nama birrii tuule miti. Nama waan guddaa qaate miti. Nama Waaqayyottiin sodaatamu Waaqayyo baay'ee barbaada. Amma garaan Waaqayyo maallee boona beektu nama sooromsuu miti. Nama irratti kabajamu barbaada. Sirrattaa kabajamu. Siinaa kabajamu. Siifaa kabajamu. Waaqayyoon kabajamu. Guddinni kana jiru. Waaqa keenya kabachiisuu danda'a. Waaqa keessaniif malee jedhanii mootiin gaafa kana biddanii xiyyaan Waaqa keessaniif malee eenyuuf namni akka hin saganne ani murteesseera. Waaqa keetiin jaallataniiti irratti kabajamuu barbaada Waaqa. Sittoo fudhachiisuu barbaada Waaqa. Afaan biraa dubbachiisuu barbaada Waaqayyo. Gaafas ati guddattee fuula isaa dhaabattu. Waaqayyo bara baraan kan kabajame haa ta'u. Ameen. Argitaniittu isinii galeeraa waan hin jedhu kun garuu kaansaa eebbifamu. Namaa dhufaa lallabi koo yeroo tokko anumaafuu maalan ta'e hin jedhan. Dhaggeeffadhaa. Har'a Waaqayyoon irratti haa kabajamu. Har'a Waaqayyo isin irratti haa kabajamu. Waaqayyo isin irratti haa ulfaatu. Kana ijoollee barsiisa cimaa barsiisa guddinni. Dinqiif miraakilii hojjechuu miti yookaas immoo badhaadhummaa lafarraa mul'achuu miti. Guddinni Kiristoos barbaadu isa nuu godheen Waaqayyo nurratti kabajamu. Isa godheen Waaqayyo nurratti ulfina argachuudha. Isa nuu godheen Waaqayyo dhaloota gidduutti sodaatamu barbaada Waaqayyo. Eebba kanaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbi kun bara baraan isin duukaa haa ta'u. Ameen. Akkasiin jarana. Ameen. Akkamitti guddannaa qabxii masaa kaaseennis akkamitti gara ulfina kanaatti dhufna. Utuu ati Waaqayyo sirratti hin sodaatamin Waaqayyo lafa kanarraa sin balleessin. Utuu Waaqayyo sirratti hin kabajamin umuriin kee dafee hin darbin. Waaqayyo sirratti haa kabajamu. Barri Waaqayyo sii kenne kun Waaqayyoon kabaju siif haa ta'u. Warra Waaqa beekan gidduutti, warra Waaqa beekne gidduutti Waaqayyo gooftaa macaa sirratti haa kabajamu. Guddinni akkasii. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Ameen. Guddina akkamitti dhufuu danda'a namni? Guddina kanatti, guddina Waaqa kabachiisu kanatti akkamitti dhufuu danda'a? Waaqayyo wajjin tokkummaa yookaan hariiroo jabaa uumuudhaan. Waaqayyo wajjin hariiroo yookaan tokkummaa uumuudhaan. Sagalee Waaqayyoo Yohaannis boqonnaa 15:4 yoo dubbiftani namalee waa godhachuu hin dandeessan. Akkuma dameen muka waynichaa isatti gargar ba'ee waan godhanne isinillee anatti gargar baatanii waa godhachuu hin dandeessan. Kiristoositti jiraachuudhaan, Kiristoosiif jiraachuudhaaniti ija godhannee guddinni keenya isaan beekama jira. Guddinni kiristiyaanaa qofaa isaa miti Waaqayyo wajjin. Abbaan faarfannaa Daawit barreessu immoo akkas jedha.
nuyi waaqayyo wajjin humnan godhanna diinota keenya kan gadi dhiitu mo'ee. Kiristiyaanni tokko guddina isa waaqa galateeffachiisu guddina isa waaqayyo waa'ee isaaf sodaatamu akkamitti qabaata? Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuudhaan tokkummaa kana uummateeti waaqayyo wajjin. Yohaannis boqonnaa isa duraa Yohaannis boqonnaa 1:13 irraa akkas jedha tokkummaan keenya immoo abbaadhaa wajjinadha ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin isa. Ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin tokkummaa uumuudhaan argitanii tokkummaa qabaachuudhaan siniif haa galu. Waaqayyo gooftaa machaa isinaa eebbisu. Amma nafita waaqayyo isinaa eebbisu. Maqaan waaqayyo immoo haa eebbifamu. Akkas jedha tokkummaa cimaa uumuudhaan eenyu wajjin? Waaqayyo wajjin. Sagaleen waaqayyo akkasina waaqayyo wajjin tokkummaa uumuudhaan waaqayyo wajjin eenyu wajjin? Waaqayyo wajjin. Waaqayyo wajjin kan nuyi tokkummaa cimaa uumachuu dandeenyu ofii keenya qofa wajjin miti waaqayyo wajjinis malee. Waaqayyo wajjin gaafa tokkummaa cimaa uumannu jireenyi keenya hafuurri keenya isaa wajjiniin hin dhaabatee hojii cimaa hojjeta. Dhugumaan isinitti. Efesoon boqonnaa 2:13 irraa amma garuu Kiristoos Yesuusii wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri duraan isarraa fageeffamtanii turtan dhiiga Kiristoos Yesuusiin immoo dhiyeeffamtan. Kiristoosii wajjin tokkummaa qabaachuudhaan guddata namni. Kiristoosii wajjin tokkummaa cimaa dhiiga Kiristoos Yesuusiif walitti makamuudhaan guddinni kiristiyaanaa akka itti guddatu. Waaqayyo irraa Kiristoos irraa gargar ba'ee namni guddachuu hin danda'u. Maaliif akkuma dameen muka isaatti gargar ba'ee hin guddanne? Maaliif isarraa nyaata argata? Isarraa dhugaatii argata? Kan inni guddachuu danda'u, kan inni ija godhachuu danda'u yoo dameen sun hundee isaatti jiraateera. Akkasuma isinis kanatti gargar baatanii waa godhachuu hin dandeessan. Guddinni kiristaanaa tokko Kiristoositti gargar ba'ee homaayyuu jiru. Namni kan inni guddachuu danda'u Yesuus Kiristoosii wajjin tokkummaa yoo qabaateedha. Qorontoos isa duraa boqonnaa 9 yoo dubbiftan Waaqni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoositti isin waame haa galateeffamu jedha. Tokkummaa sanatti waame Waaqni tokkummaa qabaachuudhaan. Daddafeen dubbata tokkummaa qabaachuudhaan Waaqayyo tokkummaa akka isaa wajjin qabaannuuf waame. Karaa nuyi tokkummaa wajjin qabaannu isinitti hima. Tarii amantii cimsuu barsiisan jedhina. Karaa nuyi Yesuus Kiristoos wajjin tokkummaa qabaannu Waaqayyo tokkummaa qabaannu isinitti hima. Tokko karaa cuuphaa qulqulluu qabnu. Cuuphaa qulqulluu salphaadha seera. Karaa cuuphaa qulqulluu qabnu. Kan nuyi Kiristoosii wajjin tokko taanu, kan nuyi dhaqna haaraa taanu, kan nuyi lammaffaa dhalannu karaa cuuphaa qulqulluuti. Dhoksawwan qulqulluu keessa jechuudha. Karaa cuuphaa qulqulluu tokko taanu. Lammaffaa karaa irbaata gooftaati. Isinii galee karaa cuuphaa, karaa irbaata gooftaa amantii cimsan barsiisaa jedhan keessa jira. Karaa cuuphaa, karaa irbaata gooftaa, karaa sagalee Waaqayyoo tokko ta'a. Kan nuyi karaa Kiristoosii wajjin tokko taanu karaa kadhannaa qofa seenaa. Karaa kadhannaa qofa miti. Irbaata gooftaa, cuuphaa qulqulluu, karaa sagalee Waaqayyoo isa dhugaa tokkummaa qabaanna Waaqayyoo wajjin. Karaa sagalee dhoksawwan sagalee Waaqayyoo kana keessa tokkummaa keenya immoo akkamidha? Isa gargar ba'uu dandeenye gaafa tokkummaa kana uumnu gargar ba'uu hin danda'u. Kanaan fixa ishee kana dhaggeeffata. Gargar ba'uu ciiruu hin danda'u. Tokkummaan keenya yeroo tokkummaa uumannu. Phaawulos kanaaf bara Roomaaf gaafa barreessu boqonnaa 8 lakkoofsa 30 gadi guutummaa isaa yoo dubbiftan yookiin immoo 31 kaasaatii guutummaa isaa gadi yoo dubbiftan eenyutu jaalala Kiristoos Yesuusitti gargar nu baasedha. Olii kumoo gadii kumoo jaalatamuu moo jibbamuu moo quufamuu beelamuu olii sodaachifamuu moo billaa moo eenyutu Kiristoositti gargar nu baasedha.
bara dargii keessa namicha tokko qullaaree baneetu qawweetti qabanii Yesus Kristos ni iftoonaan dhiisuu hin danda'an. Maaliif jennaan dhiigi Kristos rifeensa mataa amma qeensa miillatti wal fudhatee jira. Kanaafuu naan isa dhiisuu hin danda'an. Maal si fayyadeenna xiyyitii baattu kana natti naqeen qabbaneeffadha. Qabbaneeffadha eessa abbaa koo biratti achi qabbanan jira moo yoo soba qaadii saddanuma wajjin gubannaa gadi jedheen ajjeesuu dhiise. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Har'aa guddinni namootaa kan inni caccabsee fi waama xinnootu Waaqayyotti gargar nama baasa. Isuma dhugaati nu arrabses nu eebbises jedha garuma barbaadeetti hiikkadha malee an dhugaa manisinte waama xinnootu nama gargar baasa Kiristoos. Maaliif beektuu dhugaatti Kiristoos lammaffaa dhalan. Waama xinnoo qarshii xinnoo ulfina xinnoo beekumsa xinnoo amati xinnootu namoota kana harcaasee fixe bu'aati xinnootu waan kolkolleetu harcaasee fixe isa Phaawulosi annam tuffadhee nami keenya hojjajeeffata. Kiristoositti gaafa eenyutu gargar nu baasa inni dhufe wanti Kiristoositti jabeessee isin hidhu isinittan hima. Kiristoositti jabeessee kan isin hidhu waan tokko duwwaa isinitti mee isinii xumura. Kiristoositti jabeessee kan isin hidhu gaafa hundumaa sagalee Waaqayyoo dheebochuudha. Sagalee Waaqayyoo dheebochuudha nyaachuudha. Phexros kanaaf ergaa isaa keessatti akkasidha. Ergaa Phexros yoo dubbiftan isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 akkasidha. Ittiin guddachuudhaafidha. Fayyinaafidha. Akka ijoollee aannan dharraatudha. Sagalee Waaqayyoo isa kan hafuuraa dharraa'e. Sagalee Waaqayyoo isa kan hafuuraa dharraa'a. Maal gochuudhaaf? Ittiin guddachuudhaaf. Si guddisuu kan danda'u isaan amma nu keessa olletti sadarkaatti alanii argamuutti Waaqayyo gooftaa machaa wajjin abboomaa ta'utti kan nu guddisuu danda'u isa kamidha? Sagalee Waaqayyoo dheeboodhaa dharraa'e. Sagalee sana dheebochuudha dharra'uudha nyaachuudha. Sagalee Waaqayyoo isa jiraata. Sagalee Waaqayyoo isa humna qabu. Dhaggeeffadhaa isinittan hima. Namni sagalee Waaqayyo amma hakiimii warri hakiimii tarees keessa jirtan beektu ta'a. Hakiimiitti yoo dhukkubsataa tokko keessan baay'ee immunity isaa yookaas immoo humni isaa akkaataan jireenyaa gadi bu'ee adaraa nyaata nyaachaa nyaata ajajuuf namni nyaata jennaani kalaasitti gumuus. Taasisa jedhaniidha. Abalu nyaata dadhabe mooqayyuun dadhabe abalu jechuun fuudhaa galaa dhaga. Isinii galee kanaan fixaa dhaggeeffata. Abalu nyaata dide jennaani fuudhaa galaa jedhu. Geessonni doktoronni abalu nyaata dide jennaan fuudhaa galaa jennaani abalu sanaa fi qodaa bibbitanii qopheessuudha. Isinii galee waan biraan hin jechuudha. Waa tokko isinitti himeen xumura. Akkuma appitaayitiin dhala namaa yeroo biddeen nyaachuurraa cufamu biddeen nyaate malee immoo namni jiraachuu akkuma hin dandeenye fooniini akkasuma isinittan hima. Namni sagalee Waaqayyoo malee Kiristoositti guddachuu jiruma hin danda'u. Isinii galee appitaayitiin sagalee Waaqayyoo nu keessaa fudhatu gaafa cufamaa deemnu hafuuraan du'aa deemna Waaqayyoon irraa fagaachaa deemna. Hammuma nyaatu ga'annedhan sirrii dabar. Jechi kun jecha Oromooti. Namnamma nyaatu ga'e. Hammuma sagalee Waaqayyoo nyaattan, hammuma sagalee Waaqayyoo soorrattan, jabinni keessan, Waaqayyoo wajjin walitti dhufuun, Waaqayyoo wajjin walii galuun keessan, hammuma sagalee Waaqayyoo nyaattan ka geessu. Ergaasaa yeroo ergate Isqeel fa'iin Waaqayyoo macaafatti kennee Isqeel kana nyaadhu naan jedhe anis macaaficha isa maramaa sana fuudhee nyaate eenyutu saba koo ergaa na dhaqannaan nan dhaqan jedhe dhaqii dubbadhu naan jedhe. Garaa kutatee ka'e sagalee Waaqayyoo gaafa nyaate sagalee Waaqayyoo gaafa garaa kutatee ka'e. Hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 42 kaaftee yoo dubbiftan hojii ergamoota boqonnaa 2 boqonnaa 36 kaaftee yoo dubbiftan karaa boqonnaa 4tti fidee ta'u. Bartoonni jedha boqonnaa 2 42 bartoonni jedha barsiisa ergamootaatti qabamuudhaanidha. Kadhannaa godhachuudhaanidha. Nyaata waliin cabsachuudhaanidha. Dhugaa ba'uudhaan du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uudhaan guddachaa bal'achaa adeemanidha.
barsiisatu jira. Sagalee waaqayyootu jira. Sagalee waaqayyo si keessaan dhibamin. Sagalee waaqayyo mana kee keessaan dhibamin. Sagalee waaqayyo gurra kee keessaan dhibamin. Sagalee waaqayyo garaa kee keessaan dhibamin. Gaafa isa nyaattan guddina haaraa guddatu. Lafee keessan hin jabaata. Humni keessan hin jabaata. Maal gaafa nyaattan sagalee waaqayyo isa ittiin guddachuudhaaf nyaadhaa Phaawulos jedhu. Sorry, Petros jedhu sana. Petros boqonnaa 2 lakkoofsa 2 ittiin guddachuudhaaf akka coollan dharraatu sagalee waaqayyoo fayyinaaf ittiin guddachuu isa dharraa jedha. Amma isin warri gurguddaani harmootii kan taatan isin warri gurguddaani nuyi amma ganama ciree nyaanna guyyaa laaqana nyaanna galgala dhiyaana nyaanna mitiire daa'imman garuu amma warri akkiinii eskee jirtan saayitii afuriin ta'e lamaan ta'e akka itti hoosisaa yeroo ajaja jechuudha. Daa'imman akkas saayitii akkasii gaafa geessan jechuudha. Akkuma kana sagalee waaqayyoo ammoo dhiyoo jirtan guddinni keessan baraade. Gaafa sagalee waaqayyoo nyaatanii ila shuttanii gaafa sagalee waaqayyoo karaa sagalee waaqayyoo sooratan soora sagalee waaqayyoo gaafa fudhatan akkas jedha. Daawit akkas jedha. Sagalee yommuu dhageessu natti deebi'e. Gaafa sagalee waaqayyoo dhageessan sooratan humna godhachaa jabaatanii. Ameen isin wajjin haa ta'u waaqayyo. Guddinni keessan sagalee waaqayyoo keessa jira. Guddinni keessan humna waaqayyoo keessa jira. Maaliif sagalee waaqayyoo isin barbaachisa? Sagalee waaqayyoo humna hojjetuuf keessaa qaba. Ergaa Phexros ergaa warra Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 dubbiftan dubbii waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Sagalee waaqayyoo maaliif si barbaachisa? Humna qaba. Humna nuyi manni barbaachisaadha jennee nyaata barbaachisoodha jennee kun nyaata akkasii kun lafee cimsa kun qulqulleessa kun garaachaaf xuruudha kun honnee keetti bu'u jennee nyaata filtee nyaatu caalaaf sagaleen waaqayyoo humna sii kenna. Kalee keeftaa lafee keeftaa ija keeftaa ribuu keeftaa sagaleen isaa humna qaba. Lafee kee hojjeta sammuu kee hojjeta waaqa dura si qaba. Si guddisa sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo isin ni dhaba. Isinitti neessu kana caala. Waan tokko dubbadheen kana daqiiqaa tokko si kadhadha. Anaatti isiniin dhuga waan isiniin qabu. Har'a namoota seexanni namoota kan inni sagalee waaqayyoo jibbisiise. Sagalee waaqayyoo jalqaba seexanni namoota hedduu sagalee waaqayyoo jibbisiise. Akkuma jedhuma waldaa keessa saayitii sadii faarfatu daqiiqaa 15 gaafa itti lallabdu immoo inni filatedha iddoo saayitii lallabdu ammoo mata. Maaliif shubbisuudhaaf fataa jechuudha. Inni galee jibbisiise sagalee waaqayyoo isaan jibbisiise. Seexanni waaqni aftika. Kaanimmoo sagalee waaqayyoo maal gootan warri kaanimmoo kadhanii barsiisan waaqayyoo isin ittiin ergiman isa gurraacha kanarraa moo oriijinaala tikkusmi seejjii barbaadda. Raajisiin dubbata. Tikkusmi seejjii barbaadda. Isa olii fedhu. Isinii galee. Yookaan namoota keessa sagalee waaqayyoo kan godheera billaadhaan isa muraa waan ta'eef namni sagalee waaqayyoo kan jilbeeffatu dhawwee keessaa garuu baasuu hin danda'e argachuu hin danda'e har'a jallee sagaleen waaqayyoo humna kan sii ta'u kan si jiraachisu fuula isaa dura kan si dhaabu sagaleen waaqayyoo sitti haa guutamu hafuurri waaqayyoo sitti haa guutamu. Sagaleen waaqayyoo sitti haa guutamu. Sagaleen humna qabu, sagaleen si ceesisu, sagaleen si jiraachisu, sagaleen awwaala kee banu. Sagalee isaa ergi isaan fayyise boolla du'aa kee isaan baasu jira. Sagaleen waaqayyoo si haa fayyisu iddoo tokko si haa kaasu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee isaatiin guddadhu, sagalee isaatiin jireenya kee haa ijaaramu. Lafeen kee, foon kee, ribuun kee, jireenyi kee
Yaabbiin kee sagalee waaqayyootiin kan guutamu. Sagalee waaqayyootiin kan guutamu. Sagalee waaqayyootiin kan jabaate haa ta'u. Sirnaama sagalichi warri qabaniif bishaan gargar kuufanii. Sagalichi warri qabaniif abidda waa keessa darbanii. Sagalichi warri qabaniif leenca afaan cufanii. Sagalichi warri qabaniif buufatu iddoo isaan dadhabe. Sagalichi warri qabaniif maqaa taasu isaan dadhabe. Sagalicha maqaa Yesuus Kiristoos barabaraan lafee kee keessa ribuu kee keessa sammuu kee keessa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa jiraatu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Yeroo Yesuus kan dubbatu namni keerraa kan haasa'u gurra keerraa kan haasa'u mana keessaa kan si dubbachiisu sagalee waaqayyoo haa ta'u. Sagalee waaqayyoo. Amen. Sagalee gooftaa haa ta'u. Dhachi waaqayyoo sirra kabajamu. Waa'ee keessaa kabajamu. Hallelujah. Waa'ee keessaa haasa'amu waaqayyoo. Amen. Jesus. Oh, Amen. hallelujah. Amen. 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 Hinno riqicha, hinno jireenya, hinno abdiidha. Sagaleen saasiu. Sagaleen samana keenya. Sagaleen samana keenya. Sirraan cufame sagaleen. Sirraan dhibame sagaleen. Hodhaa waaqayyo sirraan manamu. Sirraan deeffamu waaqayyo sirraan. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. Siyaasoru turani sagalee isaatiin Amen. waaqayyo sagalee isaatiin Amen. Amen. Sagalee waaqaa siyaaguutu Amen. dubbii waaqa keessaa sinaaguutu. Amen. 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 Hallelujah. Haa ta'u waan fuudheef galgal kee balleessu maqaa Yesuusiin sirratti hin argame. Amen. Si deemtu keerra kan taa'e guddina hafuuraa, guddina foonii, guddina kallattii hundumaa kan irra taa'e